Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa kun qophii addaati. Qophii addaa har'aan kan nuyi irratti fuullefannu keessumaa HR 128 kana jechuunis House Resolution 128 akkasuma immoo waa'ee SR 168 kan Senate Resolution 168 jedhu irratti fuullefanna. Dhimma kanaanis egaa keessummoota lama qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya jalqabaa toora Skypeedhaan kan argamu Dr. Obsaa Hasan ogeessa fayyaa fi barreessaa waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa kan ta'e yommuu ta'u as istiidiyootti qabannee kan dhiyaanne immoo obbo Girmaa Hasani. Obbo Girmaa Hasan hundeessaa Inistituutii Giddugala Aadaa Oromoo fi hojjetaa waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa kan ta'edha. Maarreegaa isinis haga dhumaatti yoo nu waliin turtan keessumaa amajjii gara dhumaa irratti waldaan kun yookiis immoo gareen kun miseensota waldaalee hawaasa Oromoo Ameerikaa keessatti argaman waliin gara Washington DC deemuudhaan dhimma waa'ee HR 128 versus Senate Resolution 168 irratti marii bal'aa taasisaniiru. Isa kana irratti itti bahinsisaa maal fakkaata kan jedhu irratti turtii waliin taasisna. Haaluma wal fakkaatuun immoo waldaalee hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa keessa jiran akkasuma immoo kutaalee garaagaraa jiran irraa maaltu eegama akka mootummaan Ameerikaa sirna wayyaanee irratti dhiibbaa gochuuf kabajama mirga namoomaa saba Oromoof hojjettuuf kan jedhu irratti barnoota yookiis galtee argattu jennee yaadna. Maarreegaa nu waliin turaa kan isiniin jedhu qopheessaan qophichaa an itichaa guddataati. Akkasumas gama ogummaaf teknikaa fi gulaallii suuraaf sagaleen kan nu waliin jiru immoo Fuwaad Siraaji. Ayyeen nu waliin turaa. Tole gara gaaffii deebii keenyaatti baga nagaan dhuftani simarraa jalqabuu laata? Galatooma baga nagaan nu eeddan. Dr. Obsaa baga nagaan dhufte gara gaaffiif deebii kanatti. Obbo Itichaatii fi waayillan kee OMN ammallee akkuma barametti asitti walitti deebinee waan sila yeroodha haala yeroo keessa waan jirruu fi akka hawaasa biyya alaatti waan marii akkanaatiif nu dhiyeessitee fi fayyaade. Haa ta'u Dooktar fageenya irra jirta saba ta'eef simarraan eegalaga fageenya irra gaafan jedhu toora Skypeedhaan jechuu koodha malee asumatti argamta saba hojiidhaaf istiidiyootti argamuu hin dandeenye. Haa ta'u Dooktar tibba kana gara Washington DC yookiis immoo magaalaa guddoo Ameerikaa kan taatee fi teessoo bulchiinsa Ameerikaa kan taate achi turtaniitu keessumaa amaj 28 hanga 30 keessumaa immoo 29 fi 30 gochoota garaagaraa raawwachaatti turtaniitu achi itti bahinsisaa maal fakkaata isa kana gabaabinaan osoo nutti himte Dooktar. Gaarii itti bahinsi imaltuu nuti Washington DC deemnee fi osoo achiin dhaqinuu sagantaa qophaa'ee ture sagantaan kunis maali uumaa amma dura Oromoon buqqa'ee sababa rakkoo biyya keessa jirtu irratti hunda'uudhaan uummata biyya keessaatiif roga qabsoo ta'uudhaan karaa dippiloomaasiitiin finiinsaa hojjechaa tureetu ammaan tana marsaa yookiin caffee Ameerikaa Koongireesii keessatti qophiitu ture qophii san irratti argamuu fi tumsa warroota amma dura House Resolution yookiin wixinee 128 fi Senate Resolution 168 wixinee 168 kana tumsa horachuudhaaf achi deemne achirraa bahinsa keenya akkuma karaa miidiyaatti argamutti press conference irratti mana mariitti maaltu tahee kana keessa gabbuuneeti himna namoota lammiilee Itoophiyaa ta'an keessattuu community Colorado karaa Oromootiinis san qofaa miti namoonni iddoo biraatti argamanii fi aktivistoota warri ta'anii kophatti yaamamanii ulaa cufatanii waan mari'atanii ture marii san irratti waan gahanii hawaasaaf akka ibsa yookiin press release itti himamee ture san malee ammaas namoonni isteeta garagaraa yookiin kutaalee Ameerikaa keessa jiru garagaraa dhufanii bakka bu'oota isaanii ka Washington taa'utti dhufanii rakkoo keenya kana himuudhaan akka tumsa caalaa horru nu godhanii walumaa galatti kana fakkaataa yoo keessa seennee tokko tokkoon kan bulbula isaa haasofnu ta'e ittiin hidhaa jechuudha. Haa ta'u Dooktar Meega Girmaa gara keettan deebi'aa mee haalli ture maal fakkaata isuma wal qabateen immoo keessumaa ittaanuudhaan dhimmi House Resolution 128 akkasumas Senate Resolution 168 maal ragaame turtii Washington DC turtanii. Galatoon wanni kun kan jalqabe ture jira jechuun 2016 wixinamee 17 keessa turre namni hundinuu gahaa mataa isaa haala adda addaatiin bahaa ture
Wannuma sanitu deemee dheengadda gahe jecha. Dheengadda jechuun Jeenuwaarii 29 gahe jecha. Jeenuwaarii 29 haga gahutti namoonni kana jedhamu argitee namoonni adda addaa itti hirmaatanii jiranii imeeliin kan itti hirmaatee jira ka sagaleedhaan deemee qaamaan deemee warra isteetaa akka gaafatee jira. Kun maal fidee dhiibbaa itti fidee jecha warra seera tumtoota kanneenitti House Representative ta'ee warra Senataraa ta'ee dhiibbaa addaa itti fidee wanni kun dhuga ka jedhu fudhatan jecha namoonni baay'een. Amma itti amanuun isaanii argitee isaan warra stakeholder qabanii bare jechuun warra mootummaa Itoophiyaa amma bulchu kana isaan wajjinillee hariiroo isaanii kutuu hin fedhan warra mootummaa Ameerikaa kun jecha. Haa ta'u malee wanna deemaaru kana keessa deemanii hubachuu aansan takka takkaan deemanii hubachuu aansan fakkeenyaaf namoonni gargariin asii nama biyya erganii qaama isaanii kan ta'e biiroo isaaniiti biyya erganii biyyatti wanni kun akka argitee maal hagam dhuga ka jedhu hubachuudhaaf ergan jecha heega erganiin booda hubatanii jiran heega hubatanii ka'aniif maal ta'anii amma murtii irra gahu gara murtiitti deemaa jiran jecha wanni kun sadarkaa tokkorraa gara himannaa irraa bakka yookaan galmeen itti laallamu gahee foreign affairs gahee foreign affairs kun itti yoo amma komiteen sun yoo ta'amane gara sadarkaa vootiitti deema jecha amma foreign affairs kun keessumaanuu warra majority leader ka jedhamu kunneen itti amanan guutumaan guututti wanni kun rakkinni kun hin jira mootummaan Itoophiyaa rakkinna guddaa ta'ee argamee jira rakkinna guddaa heega ta'ee arganneen booda argitee mootummaan Ameerikaa murtii tokko dabarsuu qaba. Murtii kana dabarsuuf ammootu filmaata kaleessuu qaba jecha dhimma kana gara filoorii wannaa fidee itti filatan fidee achitti argitee vootii itti godha. Vootii itti godhuu fi preconditionii lafa kaa'e. Mootummaan Itoophiyaa hanga ji'a kana 28tti wanna gaafatamee jira. Argitee wanni House Resolution kun ka gaafatu jira. House Resolution kuni waa gara 12 gaafata. Kun hundinuu otoo keessaan hafne guutummaan guututti mootummaan Itoophiyaa kabajuu qabaadha. Sandiin keessaa takka takkaan keessa deemnee booda ilaallaa mirgi dhala namaa haala malee dhiitamaa jira ka jedhu guddaadha keessi isaa kan biraa mootummaan Itoophiyaa dimokiraatawaa miti ka jedhu keessatti ammataa kun argitee waan gara 12 kanneen hundinuu guutumaan guututti yoo ka kabaju taate mootummaa Itoophiyaa wajjin hariiroo qabaachuu hin dandeenye yookaan immoo without precondition wanna gara floorii kalaahee even anonymously jechuun otoo hin beekamne wanni kun seerri kun dabruu danda'a ka jedhu potential agarsiisa irra ga'e jecha ammaan tana. Haa ta'u meegaa Dr. Obsaa Asiitii Girmaan qabxiilee tokko kaaseera keessumaa dhimma xiyyeeffannoo HR 128 akkasuma immoo SR 168 kana irratti tarii dhimma kana irratti waan dabaltu yoo qabaatte waa jedhiitii isa booda gara gaaffii itti aanutti darbaa. Galatoomi Girmaan wanni kaasee seenaa yookiin bu'aa ba'ii wixineen 120 kun yoomirraa ka'eeti amma eessarra geenyee ka jiru taraaree lafa kaa'e. Xiqqishoo gajjabeessumaaf maaltu ta'ee akkamitti as geenye jenneef duuba deebinee mil'anne tokkoffaa qabsoon Oromoodhaa bara 2015 walitti dhaabbatee fichilli diddaa gabrummaa biyya keessatti deemaa ture suni san malee ammas atleetik Fayyisaa Leellisaanis addunyaa irratti rakkoo biyya keessa jirtu tana addunyaatti saaxiluudhaan san qofaa miti bitooteessa bara 2016 April 2016 hiree Oromoon argatte tokko ture sunis maali representative Keith Ellison bikka bu'aa Minisootaadha waa'ee mirga nama dhiitama mirga namaa Itoophiyaa keessa jirtu yeroo dheeraaf mootummaan kun beeka. Hoggaan yeroo dheeraaf jiru mootummaan amma jiru kun amma 26 ture. San dura mirgin dhiitamne osoo hin ta'in amma yeroo irratti xiyyeeffannaa jirru mootummaa sirna ammaan tana Itoophiyaa keessa jiru bulchaa jiru kana waggoota 26 kana mootummaa duraaniiti wanni adda godhu maali? Itoophiyaan dimokiraatawaa dhufaa jirti. Waan jehuun warroota
dhiyaa kana sossobaa maqaa dimokiraasiitiin isaan kanarraa maallaqa fudhatanii jiru. San qofaa miti dimokiraasii afaan injaan qofaa miti karaa ammas booddee kana 9/11 boota karaa securitytiin Ameerikaan dantaa gaanfa Afrikaa irraa qabdu jira. Sunis tasgabbii naannoodhaa yookiin national security interest sunis irratti dabalamee mootummaan Itoophiyaa kuni garmalee maallaqa guddaa harkata. Akkuma beektanitti muddee bara 2017 mootummaan Ameerikaadhaa siidaan Israa'el Tel Aviv irraa Jerusalemitti socho'u ka jiru President Donald Trump dubbatee ture. Yeroo sanii wanni gabbee tokko keessaa maali? Biyyoonni keessatti mootummaa gamtoomee keessatti waan kanan deeggarin maalinni irraa hamuramu kan jiru keessatti ibsa ba'e tokko ture. Ibsa san keessatti mootummaan Itoophiyaadhaa akka addunyaatti sadarkaa lammaffaarra jirti gargaarsa argachuudhaan. Miliyoona 900 ol yookiin biliyoonatti ka dhiyaatu waggatti argatti. San jechuun mootummaa amma Afgaanistaan tan warri Ameerikaa weeraree jiru tana ol argachaa jirti. Mee kana haa xiqqoo laallu maaliif karaa sadarkaa addunyaatti tokkoffaa qabeenya guddaa kanatti kennaa jira. Lammiileen Oromoodhaa ka biyya tana keessa jiru gibira kafalaa. Gibira kafalu tanarraa maalinni kun achi dhaqee ummata keenya miidha. Miidhaa teenya sana osoo beekanuuti warri Ameerikaadhaa gamas ilaalanii jechuudha. Rafaa diidaa ta'an. So maalii fi dantaa security sanii walitti hidhaa. Dantaa security sanitti illee walitti hidhaa ta'u damee yookiin birkii mootummaa Ameerikaarraa warra heera tumtoota legislative branch irratti hiree qabnutti fayyadamuudhaan bara 2016 waan eegalameen achi booda immoo February 2017 Representative Chris namni jaamu namni kuni New Jersey irraa inni maalitti itti gaafatamaa dantaa Afrikaa irratti aangawaadha. Inni kun immoo bakka bu'aa New Jersey'ti. Mootummaa dhufee dabraa Itoophiyaa bara 1980 irraa eegali rakkoo biyya san keessa jirtu nama hedduu hubatu. Gaafa dargiin jirus eega mootummaan kun dhufees nama hubatu. Filannoo bara 2005 hoggaa mootummaan Itoophiyaadhaa xiqqoo dirree dimokiraasii tana xiqqishoo qaawasii banu akkuma yaadattanitti magaalaa gurguddootti qinijjitu moo'ee ture. Moo'insa sadan diddaadhaan namoota magaalaa Finfinnee keessatti hoggaa fixu booda rezoluushinii Itoophiyaa irratti gabbahuu yeroo san jalqabee ture jechuudha. Kan Oromoodhaa kan ammaa tan Oktoobar 2 bara 2017 dhufe kuni specifically waa'ee Oromoo ammallee dhiitama mirga namaa kan Itoophiyaa keessatti yeroo dheeraadhaaf xalayaa irratti barreeffamee karaa State Departmentiitiin karaa dhaabbolee mirga namaatiif falmaniin karaa gamtaa Awurooppaatiin waan bahu kana rakkoommaan tana keessattuu uummanni Oromoodhaa dhiiga isaatiin addunyaa irratti mul'ise kana gargaaruu irratti kan gartee rezoluushinii kun gad dhufe. Akkuma yaadannoof nuuf ta'u akkuma nuti asirraa buqqaanee Waashintanitti damee mootummaa Ameerikaa karaa legislative yookiin heera murtuu kana firoomfannee rakkoo teenya tanaafillee rezoluushina kana gabbaasanitti mootummaan Itoophiyaatis jila isaa qopheeffatee waan kana faalleessuu irratti dalaga. Irratti dalaganiitu karaa Oktoobar bara 2017 eega wixineen kuni unanimously sagalee guutuudhaan subcommittee yookiin tan komitee dantaa alaa foreign affairs komitee keessatti dabree vootiidhaaf karaa floorii yookiin tan filannoodhaaf ol dabree booda kaalendarirra kaa'ame booda akka achirraa buqqaafamu godhame. Kunis maali nuti waan as keessa jiru kana hojiirra nu oolchina. Yoo isin nu kana dabarsitan taate walitti dhufeenya keenya keessattuu karaa security irratti amma booda nuti ni laaffifna kan jiru Itoophiyaan warra Ameerikaa kan sosodaachiftuu eegaltee akkuma beektanitti Itoophiyaan
ergamtuu isaaniiti Somaaliyaa keessatti, Sudaan Kibbaa keessatti waan dantaan Ameerikaa godhuu barbaaddu isaanii kan gartee warroota tika isaanii keessa jiru bobbaasee waan Ameerikaan barbaaddu godhaa jiru. Haa ta'u immoo hayyee Oktoobar keessa wanni kun achirraa illee sossoo'u. Namoonni kan Mike Kaufman, Republican from state of Colorado, waan kan akka waan isaa fudhatee keessattuu hawaasni Oromoo kachi jiru irratti hojjechuudhaan akka waan isaa waan fudhatee jiruuf jecha irra cimee maaliif wanni kuni asirraa ka'uu danda'e kan jiru ammaa tana qorachuu eegalan jechuudha. Tokkoffaa eessarraa dhufee State Department irraa dhufee maaliif Ameerikaa Itoophiyaan waan kuni akka hin dabarre barbaaddi sababaa isaatis akkumaan jee kanatti. Dubbiin deemtee House Majority Leader Kevin McCarthy bira deeyte Kevin McCarthy faadhaa fi warri Mike Kaufman mee walitti dhufnee waan kana negotiate haa goonu kan jedhuuni Washingtonitti deebi'uun keenya kan taateef. Eenyu kan negotiate godhee dhaabbolee akkuma miidiyaa irratti argitanitti warroota Oromoo saba sablammii biraallee warra Itoophiyaa keessaa dhufe warroota Amaara beeytota warroota akkanaa kana waliin yaamaniiti resoluutiona kana wanti godhan. Mee as keessa maaltu jira qabiyyeen isaa tokkoffaan maali? It condemns the killing of peaceful protesters and excessive use of force by Ethiopian security forces. Kun maal? Waggoota 3 dabre kana Oromoon karaa nagayaatiin osoo mootummaan Itoophiyaadhaa qawwee ilaa funyaanitti hidhatee jiru kun karaa command postiitiin agaazii biyya keessa erguudhaan osoo uummata Oromoo cafaqu karaa nagayaatiin mirga uumaan qabnu san kabajamu qaba jeeti ibsachaa ture jechuudha. Keessattuu wooma constitution yookiin taan heera warra Itoophiyaan bara 1995 baaftee fi eegana fooyyessite kana wooma waraqaarra jiru sunuu haa hojiirra ooluu kan jiru Oromoon kaatee dubbiftee kaatee falmis seente eegala isaatis akkuma walaan beeynutti master planiin jalqaba isaa haa ta'u malee waan waggaa 26 kana wal qabatee uummanni Oromoodhaa gabrummaa hifate kana ifirraa dubbachaa eegaltee immoo kana irratti Dooktar qabxiilee babbareedaadha kan kaasee garuu egaa guutummaatti yoo fudhanne dhimmi kun akka qabatamatti jijjiiramuuf yookiis immoo dhageettiinsaa akka ol ka'uudhaaf yookiis immoo akka hojiitti hiikamuudhaaf Oromoo akka dhuunfaattis ta'e akka gareetti akka waldaatti akka jaarmiyaatti jiran irraa maaltu eegama warra biyya keessaas gahee taphachuu yoo danda'u ta'e warreen biyyoota biroo jiraatan caalmaatti immoo warri Ameerikaa isteetii garaagaraa keessa jiraatan maal gochuutti qabu isa kana gaafan kaasu fakkeenyaaf dhimmuma tibba kana deemtan baatii gara dhumaa isa darbe kana jechuudha majji keessa deemtan keessatti seneetarri haaraan kan South Dakota John Thune kan jedhaman illee dhimma kana keessatti qooda fudhataniiru kanneen akka Mike Kaufman ergachii deebi'anillee barreeffama tokko gadhiisaatti jiru inni kun akka qabatamatti jijjiiramuudhaaf nama kamirraa maaltu eegama tarii isa kana irratti maal jettaa mee gabaabinaan nuuf himiitii gara girmaatti haa darbu. Ayyee galatoomi namni dura resoluutiona kana keessa waan jiru hubachuu qaba. Eega hubate immoo riisoorsii lafa jirtu sani gargaaramee akkamitti bakka bu'oota keenya dhiyaannee rakkoo keenya tana ibsinaa sanirratti dalaguu qaba. Akka nam tokko ittis dalaguu dandeessaa, akka hawaasa ijaarametti illee dalaguu dandeessaa. Fakkeenya kanuu ta'u waan hedduu jira. Wanni as keessa jiru kana akkaan tuquu yaalatti Oromoo ajjechaan uummata nama nagayaan hiriira bahuutirraa haa dhaabbatu kan jedhu san jala muruun hedduu barbaachisaadha. Hoggaa waa'ee sanii dubbannu ammallee biyya Ameerikaa tana keessatti illee namni yoggaa quurrama qabu freedom of assembly, freedom of protesting jiraachuun isaa is a fundamental right in America. Biyya sanitti illee waraqaa constitution warra Itoophiyaarra ni jira. Hojiirra ooluu qabaa jennee dubbachuu danda'u qabna. As keessa wanni jiru gaa yoo barbaachisaa ta'e irra deebinee wala jenna. Mee namni maal godhuu qaba ka jirurratti tokkoffaa waan as keessa jiru baruun very important. Lammaffaa eenyu bikka na bu'aa. Hoggaa bikka bu'an immoo hoggaa warroonni bikka nama bu'ee jiru sun haala kamiiniin ani firoomfachuu danda'a irratti bobba'udha. Fakkeenyaaf yoo maanta namni Washington bilbilee jiraatu ta'e hoggaa bilbilu
ani Oromoodha distriktii akkana keessaan jiraadha haajaan bilbileef tana ja'anii hoggaa himatan maaliif namni kun resoluutiona kana deeggaruu akka qabu waa lama irratti beekuun hedduu barbaachisa. Tokkoffaa Itoophiyaa fi Ameerikaan bilateral relations walitti dhufeenya yeroo dheeraa qabanii kaja'u jala muranii beekuun barbaachisaadha. Garuu strong partner ta'uudhaaf mootummaan Itoophiyaa akkuma ammaan dura godhaa turtetti itti fufuu hin dandeessu. They cannot continue business as usual. Stronger partner ta'uu kan dandeessuun yoo mirga dhala namaa kabajjee yoo sirni dimokiraasichi keessatti siranee namoonni biyya san keessa jiru akka lammii guututti himachuu danda'e kan jiru. Kun immoo asirraa nuti maalleenichi qallabnuun suni mirga dhala namaa kan dhiitaa jiru waan dhiitaa jiruuf jecha wanni kun gilgaalamuu qabaa kan jiru itti himanii namoota firoonfachuun hedduu barbaachisa. Ammaan tan House Resolutionin co-sponsors nama 77 qaba. Republicans and Democrats. Wanni kun is very important that we have both parties supporting this. Keessattuu amma akka Mike Kaufmanii fi Representative Keith Ellison adda durummaan deemaanii jiran. Garuu warrootni akka Karen Bass of California, she's a Democrat, a very good friend of Susan Rice. Susan Rice akkuma beektanitti mootummaa Itoophiyaatti wajjin hariiroo cimaa qabaachuu turte. Haga warri Obaamaan eega deeme booda achirraa sossooti. Karen Bassin tun waan Itoophiyaa uumama isaan itti himansa waan beektuuf waan Oromoo kana beekuun turre. Lammiileen Oromoodhaa ka Californiyaa jiraatan itti dhiyaachuudhaan nama kana rakkoo Oromoo beeksisanii achi booda firoonfatanii amma isin she's the co-sponsor. Akkanatti dhawatatti itti deemaa yoo dalayne wanni kuni hiree itti dabruudhaa gaafa Floorii dhiyaate itti dabruu qaba. Keessattuu warroonni akka community ijaaramee jiru immoo it has more weight. Hoggaa community leaders itti barreessee ani bika bu'aa hawaasa keenyaati rakkoo kanaaf isin dhufne hoggaa jiru you have a collective weight, collective voice, sagalee wayyabaan ummata keenya bira dhaabbanii dubbachiisan. Fakkeenyaaf amma nuti Minnesota bika bu'oota 8 qabna. 8 keessaa nam 7tu co-sponsor godhee ture, nama tokko qofaaf. Colin Peterson of naannoo Rochester karaa Mayoon jiru kan ameenkeeroo namoonni Oromoo kan naannoo san jiran warra akka Girmaa kana fa'aa qunnamaa isin barbaadu. Garuu nuti Washingtonitti itti deemnee Minnesota keessaa si qofa hafee maaliif kajoo gargaartuu isaa dubbifnee turre amma deengadda akka iimeelii nu walitti deddeebifne booda waadaa nu galanii jiran. So Minnesota keessaa hundinuu akka co-sponsor godhu irratti hojjennee godhaa jirraa jechuudha. Akkanuma akkanatti yoo namni hundinuu irratti hojjete hedduu gaarii na fakkaata. Ayeen daawwattoota keenya qophiin daawwachaatti jirtan kun qophii addaati. Qophii addaa har'aanis dhimmi nuyi irratti fuulleffannee jirru waan House Resolution 128 akkasuma immoo wixinee Seneetiitti kan ta'e Senate Resolution 163 irratti turtii Dr. Obsaa Hasan akkasuma immoo istiidiyootti immoo Girmaa Hasan waliin taasisaatti jirudha. Dhimma kana irratti ga'een ilmaan Oromoo biyya baqaa keessa jiran keessumaa Ameerikaa akkasumas kutaalee biyya garaagaraa jiraatan maal ta'uu qaba keessumaa saba Oromoo biyya keessatti lubbuu isaanii wareegaatti jiranii qabeenya isaanii jalaa barbadaa'aatti jiruuf sagalee ta'uudhaaf maal gochuu qabna isa jedhu irratti kan nuyi dubbachaatti jiru. Maarreegaa isinis nu waliin turaa isiniin jenna. Mee Girmaa Dr. Obsaan qabxiilee garaagaraa kaaseera keessumaa dhimmi kun akka dhageettii dhaga'uuf qabaatuuf yookiis immoo fudhatama argatuuf ga'een ilmaan Oromoo sadarkaa dhuunfaadhaa ka'ee hanga gareetti yookiis waldaatti yookiis jaarmiyaatti guddaa ta'uu kaaseera. Mee isa kana irratti atillee waan dhaamtuu fi yookiis immoo waan dabarsitu yoo qabaatte. Wanni dabarsu guddaan namni kenna hiriyaa isa barbaachisa. Hiriyaa jechuun ollaa qabna. Ijoolleen teenya hiriyaa qabanii nuti hiriyaa bakka hojiitti qabna. Wanna jiru dhugaa baafnee nama sheer godhuun tokko hojii keenya ta'uu qaba. Eenyummaa keenya Oromummaa keenya himuun dirqama keenya natti fakkaata. Gara biraatiin gara House Resolution kana hogguu deemne namoonni adda addaa akkuma jenne warra kanneen warra seeratumtoota Ameerikaa kanneen qunnamanii jiran. Isaanuu hiriyaa warra Itoophiyaa ka turan jalaa as deebaniiran.
maaliif as deeban kan jedhu illee ilaaluu qabna. Tokkoffaa namoonni irratti dalagaa jiran lammaffaa mootu wanna isaan dalagan kanallee baranii jiran guutumaan guututti. Sadaffaa mootu nu akkaataan nu itti kalaahaa jiru amma namni Oromoo du'aa jira Itoophiyaa keessa akkana ta'aa jira qofaa miti. Ameerikaan kan dhaabbatteef walqixxummaa namaatiif walqixxummaa yookaan argitee dimokiraasii gavarmentii dimokiraatawaa qabaachuuf wanni akkasiitii dhaabbate. Ka Itoophiyaa kun mootummaa dimokiraataa miti. Mootummaa dimokiraataa hin taane mootummaa gita bittaa mootummaa uummataan hin filamne mootummaa mootu an uummataan filame 100% jedhee 100% victory yookaan mootu an injifataa irraa dhumaati jedhee ka lafa kaayate. Kun addunyaa irra hin jiru. Waan addunyaan irra hin jirre waan dhara ta'e akkamitti deeggarta ati mee ati na bakka buuta yoo an si gaafadhe kun vaaliyuu Ameerikaati. Seerri Ameerikaa kana ta'a jennee gaafanne. Yoo gaafanne oh no akkasii miti. Nu akkanaan beekna. Oh okay ati waan fi beektu yookaan Virginia kan hin beektaa garasiin kana dhageetteerta. Kuni akka nama tokkootitti akka nama Ameerikaatitti akka nama Oromoo fi Oromiyaa irraa baheetitti kana dhagahamu kana ka beeku kana Virginiin kenna kana beekaa murtii irra gayaa. Uummata argitee sagalee hin qabne sagalee ta'uudhaaf as jira. Kun vaaliyuu Ameerikaati. Seerri Ameerikaallee kana naa kenna. Seera Ameerikaati fayyadamnee itti deemaa jirra jecha amma akkaataa itti deemaa jiru seeruma Ameerikaan nu lafa keette isuma fayyadamnee tarkaanfataarra jecha. Isaan seeraan ala hoo deeman boru gaafachuu dandeenya namoota kanneen hadheen gadda bira deemnee miti hin deeggarree miti rakkinni biyya keenya irratti gahaa jiraanti boru rakkinni sun rakkinni Ameerikaatillee akka ta'etti hubachiifnee jirra. Rakkinna kanaaf itti gaafatamummaan si warra jenneentu jira warra senetaraallee bira deemnee rakkinna kana ammootu oolchuudhaaf yoo gargaarte ati akka nama Ameerikaa gargaare dhala namaa gargaarte. Personaalii goone kun mootummaa gita bittaati mootummaa nama ajjeesee ilma ajjeesee haadha irra taa'ee jiru mootummaa nama miileenaan laakkaamu buqqise ammootu gargaarsa malee gargaarsa dhabsiisee namoota gargaarsa isaanii fidullee warra dhoogge nama akkanaa gargaartaati jennee oguu gaafannuun isaanuu hin dinqisiifatan akkanaa waa beekanii jiran jecha waan duraa irra kan duratti dubbatte South Dakota House South Dakota representative illee itti dabalamteerti Kristi tan jedhamtu kan biraa mootu nama Kintaakii warri Kintaakii waajib dalagaa ture warri communitiin Kintaakii akkasi dalaguun murteessaadha nama isaanii bakka bu'aa isaanii balbal isaanii rukutanii nuuf wajjin deemnee argitee wajjin deemnee akkanatti waan akkanaatu jira wanni akkanaa ta'uu hin qabu kan jedhu hubachiifnee jirra. Seeta biraatti illee namoonni biraa koominitiin adda addaa bakkuma jiranitti homa danda'an haa godhan dhaqanii ofiisa dirqama wal godhuu qaban bilbiluu wanni akkanaa waan akkanaatu jira sappoorti godhi rakkinni akkanaatu jira. Nu as biyya nagaa jiraan cinqamnee jiraataa irra garuu faamiliin keenya akka malee hubatamee akka malee miidhaa addaatu irra gahaa jira. Wanna ilma namaa dhala namaa irra gahaa jira. Yoo ofii illee dadhabdan ijoollee teessan bilbilchiisa. Abbaan kiyya cinqameera jedha. Mucattiin takka Warzingtanitti fakkii guddaa taate biyya kana keessatti. I think maqaa isii caaltu jedhamti. Barsiiftuu isiitiin an cinqi mana kiyya cinqi keessa jiraadhaa jette maal taate? Faamiliin kiyya achitti Itoophiyaa keessa ajjeefamee jira. Achi namni hedduu gara iskoola isiisan dhufanii waa'ee isii baranii rakkinna kanaafillee qarqaarsa nu gochuudhaaf tumsanii jiran. Argite wanni xiqqoon waa guddoo fiduu dandeetti. Haala kanaan itti fufuu qabna. Haala kanaan irratti hirmaachuu qabna. Hoba dandeenyeen malee cadhifnee taa'uun nu Oromoodhaa ebelu dalagaa jira ebelu dalagaan jiru. Sunnuun baasu. Haa ta'u Girmaa waan ati kaaste kana irratti amma yoo fudhanne fakkeenyaaf qabxiilee babbareedoodha kan isin kaastan lamaan keessaniyyuu. Mee dhimma kana irratti tarii hariiroon isin waldaalee hawaasa Oromoo biroo waliin qabdan maal fakkaata? Ati asii Minisootaa irraati amma Oromiyaa xiqqoo jedhamee maqaan kan itti moggaafame. Dooktar Obsaanis akkasii yogguu achi deemtanis bal'inaan isintu argama.
hariiroon isin waldaalee hawaasa Oromoo biroo waliin qabdanii fi hojii fakkeenyummaa qoodaa jirtan maal fakkaata? Isa kana gaafan jedhu kanneen akka rogeeyyiidhaa jiru, kanneen akka jaarmiyaadhaa jiru, namoonni garaagaraa jiru. Egaa isaan kun maal gochuu qabu isa jedhu kanarratti kaastaniittu. Garuu hariiroon isin qabdan maal fakkaatame? Fakkeenyaaf kan akka Denver Colorado irraa kan akka ripireezentaatiivii isaanii ta'anii Mike Kaufman kaastaniittu. Asii immoo kan akka Keeti Elsenfaa kaastaniittu, namoota Kentaakis kaastaniittu, Washington DCnis, Atlantaanis, Washington, Seattleis warreen kun gahee qabaatu. Haa ta'u isa kanarratti hariiroon isin qabdan maal fakkaata? Ameerikaa keessattis ta'e warra Awurooppaa immoo gamtaa Awurooppaa yookiis immoo paarlaamaa biyya sanaa dhiibbaa irraan geessaa jiran waliin. Hariiroo gaarii qabna. Fakkeenyaaf nama Oromoo yookaan mootu Oromoo community adda addaa biyya adda addaa irra jiran hin jiran hedduutu jira. Jalqaba irratti gara nama Oromoo community 38 itti hirmaate. Amma hagas hin ga'u dhiyoo kana. Ga'uu dhabuun homaa ga'uu dhabuun namoonni itti ta'ee hin dhufne malee dhaamsi gahee ni jira. Nama hundaa even warra political party kataani dhaabaa politikaa adda addaallee waamichi godhameefii jira. Ka argamanillee hin jiran yookaan viidiyoo irratti waan irra asbaanii waan jenne malee ka argamanillee ni jiru. Kan biroo ammootu namoonni fakkeenyaaf ka jaarmiyaan seenaan geggeessitu fa'a jira. Advocacy for Oromoo Advocacy Alliance ka jedhamullee jiran namoonni sunniin illee argamanii jiran bakka sanitti. Kana jechuun maali? Waamicha godhameef waamicha kanarratti hirmaatanii jiran. Waamichi nama hundaayyuu akka gahutti televezyiina kana ta'ee ka biroo biratti ta'ee reediyoon ta'ee dhaamsa dabarsinee jira. Dhaamsa dabarsinee namni awwaate hagoo haa ta'u malee namni achi dhaqee mootu waajab dalagee gale haganaa kana. Ganama sa'aa 7tti eegallee haga halkan sa'aa 7 achi keessa naanna'aa turre jechaadha. Kana ka gooneef maaliif wama dandeenyu godhuudhaaf. Namoonni gaafa duraa baay'atee bahellee dhuga sagalee guddaadha. Amma sodoobee gaariidha gaariidha. Isaan hafaniif ammootu wanni dalagamu qabu hafee jira. Badaa hafee natti fakkaatu. Garuu otoo argamanii baay'ee gaarii ture. Guyyaan sun guyyaa seena qabeessa. Ayyee tole Dooktar kallattiidhaan gara keetti deebi'eera. Gaaffima wal fakkaatuun si gaafadha. Egaa yeroo tokko namoonni sababa dhiyeessu isa kanarratti tarii Dooktar Obsaa Hasan maal jedha laata? Ati ogeessa fayyaatii ogummaa hojjettu irratti dabalatammoo dhimma saba keessa hojjetta barreessaa waldaa hawaasa Oromoo ta'uun cinaatti haaluma wal fakkaatuun immoo gama advokeesii yookiis immoo dippiloomaasii kanarrattis bal'inaan yeroo kee dabarsita. Inni kun akkamitti siif danda'ama? Isa kanaanis muuxannoo namoota biroodhaaf qooddu yoo qabaatte haaluma wal fakkaatuun immoo akka waldaa hawaasa Oromootti hariiroon waldaalee biroo Ameerikaa keessas ta'e ardii Awurooppaa Afrikaa keessa jira waliin qabdan maal fakkaata? Gara Eeshiyaa kanas jechuu kooti. Ayyee galatoomi namni yeroo amma nu jirru tana hubachuun hedduu barbaachisaadha. Oromoos are at the crossroad. Very critical. Seenaa Oromoo keessatti yeroon tuni yeroo murteessituudha. Yeroo mootummaa nama nyaataa amma 27 harqoota gabrummaadhaa uummata Oromoo irra fi'ee san qofaa miti lafe yookiin lafa teenya lafa jechuun lafeedha. Lafarraa nu buqqaasee Oromummaa keenya namni beektee lafa dhabe eenyummaa isaa dhabe mootummaa hagas takka biyya teenya keessatti uummata keenya jiruu dhiphise kanaatu uummanni keenya immoo lakki harkan kanninu sabboonummaan Oromootis dagaagee jira. Kun hundinuu walitti dhufee qabsoo walitti dhaabbata waggoota 3 kana godhe. Yeroo tanatti namni yaaminsallee eeggachuun qabu. Amma Girmaan akka dubbatetti aga danda'ametti karaa miidiyaatiin labsi gadhiifame namni labsallee eeggachuun qabu keessattuu waan Oromoo laalchisu irratti. Wanni adda godhaa tarii namni qorra sodaata ta'a nuti gaa Oromiyaa dhufnee naannoo Waashintanii fi karaan sunni qaqqabbanaawaa ammallee hiriiraa miti kan nuti labsine. Wanni kun Oromoo at the Capitol Hill Day jechuun Oromoon guyyaa tokkoo fi lameen Waashintanitti dabarsitu sani bikka bu'oota isaaniitii wajjin firummaa jirtu cimsitee haajaa nuti qabnu tana akka bikka galmaan geenyuuf kan labsi bahe. Labsa sanirratti namni akka nam tokkeetti yoo dhufellee akka gareetti warra dhufeef akka hawaasaatti warra dhufe hundaa'u ni galatoonfanna. Hoggaa ni galatoonfanna jennu maaliif yoo waliin dhaabbannee afaan tokkoon waan kanarra qabsoofne
waan lafa jiru kanallee bikkaan geenye tanaa olillee Oromoodhaaf tattaraaruu dandeenya. Oromoo qofaa miti sabaa sablammiin warra Itoophiyaadha. Keessattuu warri Amaaraa achi dhufanii Oromoo wajjin akka gurmuutti wajji dhaabbannee waan kana gaggeessaa ture. Haa ta'u immoo ka biyya keessatti itti dhiigaa jiruu fi dura dursee akka leadership ka fudhatee deemuu qabu. Kan maltuun illee Oromoo yeroon ta'a Oromooti ammaan tanatti. Yeroo kanatti manatti haafuuni kara tokkooni tarii sababa adda addaatumaan ta'eetu. Akkan taa'ee ilaalutti hoggaa ummatuma faranjii tokko dubbifne mootummaa tokkorraa dubbifne akka mootummaan Ameerikaa guutuun waa'ee Oromoo dubbattee murtiirra geessu nama fakkaata. April 19 namni akkasii buqqee hoggaa dhufee marsaa galma koongiresii keessattuu biriifingii achitti ta'e irratti akkasitti hirmaatee buqqee aadaa uffatee maaltu ta'e haga jaansanitti lafa sossoosisan guyyuma sanitti fallee Oromoo kan dhufu lakki. We are in the long haul. Karaa dheeraadha kan nuti qaxxaamuruu teenya. Kan ammoo ka gabaabsu qabsoo biyya keessa jirtu san. Nuti ala kanarraa ni tinnifnaafi ammallee Oromoon akka dhugaa jirtu qabdu. Uummata kana ni himna. Mootummaan Ameerikaallee dantaa isaan Afrikaa fi keessattuu Itoophiyaarraa qaban kuni dhugaadha. Itoophiyaan bikka tarsimoo jirti. Uummanni Oromoo immoo Itoophiyaa keessatti uummata bikka olaanaa qabu. Haa cuucamuu malee kana keessaa gaafa bahe dantaa isaa nama kabachiifachuu qabu. Yoo tahee garee kan laaltan taate immoo walitti dhufeenya mootummaa Itoophiyaa wajjin qabdan kana gilgaaluun yeroo arraati tana osoo hin ta'in fuula duraaf isin gargaara kan jiru akkuma reefu Girmaan dubbate sanitti itti hedduu barbaachisa. Qabxiilee kaaste keessatti waan ifa ta'u kan hin barbaadu fakkeenyaaf wayita isin Washington DC turtanitti nuni sagantaa oolmaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irratti keessumaa pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa kan ta'an obbo Tashitee Waaqoo akkasuma immoo nama pirezidaantii taate dhimma advokeesii kanarratti jechuudha keessumaa seenaa Jimjimoo waliin turtii taasisneerra. Dhimma sanarratti garuu sabaa himaalee irratti waan argaatti turre lakkoofsi namoota iddoo sanatti qooda fudhatanii xiqqaa ta'uusaa waan akkasii hin taajjabna jechuun marsaalee hawaasummaa irratti bal'inaan argaatti turre waan ta'eef inni kun maarraa madde maaltus ta'uu qaba jettee dhaamta kalma Oromoo tokkottati. Akkuma reefu jetti guyyaa tokkochi dhaabbanneef furmaanni keenya dhufuu beekuun hedduu barbaachisaadha. Wanni kun dhawataan deema it's a process. Haala kana keessa dabruun hedduu barbaachisaadha. Maaliif akka namni hafegaa akkuma reefu jenne ibsi gadhiifame namni ni dhagaya. Tarii wanni biyya keessatti uummanni lafarraa buqqee jiru kanatti namnis dirmachuu jira karaa maallaqaatiin nama alaalarraa dhufellee dhiis namoonni naannoo Washington DCtu yoo kan gabba'u ta'e koongireesii sanii sossoosa ture agartee achittuu warrummaa Washington DC keessa jiruuhu gabba'u akka gaariitti gadi hin baane waan fuula dura hariiroo keenya cimsuudhaan irratti dalaguu qabnu immoo firiin achi jalaa harkanne yoo maali akkuma reefu jennetti closed door negotiation why resolution kana keessa jiru amma fakkeenyaa fi why anti-terrorism law ammallee warroota hidhame kana gadhiisisuu irratti amma kaluma mo'arra Iskandar Niggaafaan akka gadhiifaman dubbatamanii turanii Professor Mararaa Guddinaa afaan hoggaa gadhiifaman namoonni kuma meeqaatu isa duuba hafe namoonni kunillee gadhiifamuu qabanii kan jiru iddoo negotiationaa sanitti kan ture maali UN Commissioner Rapporteur akkuma beekamutti gamtaan Awurooppaa akka independent investigation by the UN akka to gaafachaa ture amma warri Ameerikaalleen as keessatti resolution kana keessa ni gaafate yeroo Kevin McCarthy wajji wal gahan namni UN kunis achi ture jechuudha. Guyyaan kan nameef mootummaa Itoophiyaati. Februarii dhumarratti yoo waan asirra jiru hundinuu hojiirra oolle akka resolution kun votiif dhiyaatu. This is a significant achievement for Oromo. Namoonni hagi dhufe sunu kan mana taa'ee maas waan hojjetee akka wanni kun sagalee dila kan argattu ko godhe it's not necessarily the number, it's actually the product kan jechuu barbaadu. Kun ammallee briefingii lammaffaadha waajjiraan kiitalisan irratti hojjetanii namooti expert ta'an Felix Horn of Human Rights Watch
Anura Mattel of Oakland Institute. Namoonni kun dhufanii achirratti testify godhanii turanii. San malee akka communitytti Oromoo Rice Botashite Tedros namni community Amaaraarraa ammallee nama Somaalee namni Somaalee tokko naannoo Ogaaden irraa dhufelleen achirratti dhufee akkasitti haasawee rakkoo teenya tana namoonnichi turan istaafota hojjettoota warra heera murtuu Ameerikaati. Nama hedduutu achi dhufee achirraa laalaa ture. Wanni kun hundinuu hojii nama boonsuutu hojjetame. Immoo kun fiixa bahuudhaaf akka nama 50 achi turree fagaattuu haga nama 50 achi turre sanii miti. Namni 10,000 bahuu qaba. Hoggaa nuti achi keessa aadaa teenya uffannee lafatan sossoosaa deemnu wanni nuti deemuuf tunillee edaanuu nama hagana gahuutu waan kana duuba jira jechuudhaan waan kana akka fiixa baatu godha. Maaliifi barri 2016 keessa wanni hojjetame saniitu akka resolutionii kun gadhiifamu goosisee ture jechuudha. Kunis fiixa bahuudhaaf hangas takka ol akka galaanaatti Oromoo yaa'ee waan nuti sila dhugaadhaan qabnu tana mirkaneessuudhaaf achi jiraachuun murteessaadha. You have to be at the deciding table. Murtiin kun achi dabruudhaaf kaja'uun jaa jechuudha. Haa ta'u galatoome Dooktar mee kallattiidhaan gaaffileen amma gaafadhe irratti yaada kenniitii Girmaa isa booda immoo dhaamsa guutummaatti qabdus asumaan osoo dabarsite. Jalqaba irratti wanni kun akkuma Dooktar Obsaan jedhani it's process waan xumuramee miti. Mootummaan biraallee amma achi hoo dhaabate rakkin akkanaa hoo ka geessu taate mootummaa Oromoo hoo ka dhaabatu taate wanni akkanaa nu dhiifnu duuka deemuun kennan oolu. Hin deemna jedhee yaada hin amanaatti. Karaa biraatiin ammootu ji'a dhufu keessa maarchii keessa hiiringi biraatu jira. Waadaa kan seenan jira warri kun jecha. Isarratti illee namoonni baay'atanii argamuun murteessaadha. Waan xumuramee miti jecha kiyyaaf. Isaa hanga san gahuufu namni hundinuu keessumaanuu namni Ameerikaa keessa jiru House Representative isaaniitiif nama seenatara isaanii bira deemanii itti haasa'uu qaban. Nuka dhufneef si gargaaruu fi informationii dhugaa ta'e si kennuu fi Ameerikaa akka gargaartu jechuun ni qabna. Oromiyaa yookaan Itoophiyaa akka gargaartu qofaaf miti. Akkasi itti himuu qabna. Gara biraatiin ammoo namoota akka Dr. Obsaa, ka akka Tashitee, ka akka Jamaali, ka akka Seenaa, ka akka Dahab of Colorado, Isaafa, Ayyaantu of DC. Namoonni kunniin kafaltii malee hojii isaanii dhiisanii baasii isaanii baasanii halkanii guyyaa dalagaa turan. Isaan qofaa miti namoonni hedduu wanna kana duuba jira. Garuu adda dureedhaan ka dalagaa turan namoota kanneen. Namoota kanneen bira dhaabachuun illee dirqama kenna jecha. Garmata eenuu jabaadhu jechuun wanni hundinuu ka ta'uun mallaqa illee gargaaruun dirqama kenna ta'a. Karaa biraatiin ammootu wanni kun argitee fuulduratti bu'aa tokko hoo buuse warra hadha nu gargaaran kanallee galateeffachuun dirqama kenna ta'a. Kana fakkaataa wanni kun dhumatee hin jiru. It's a process. Itti deemaa jirra malee bira hin geenne hagammaatu. Akkuma jedhe maarchii dhufu hiiringi guddatu dhufa. Warri viidiyoo san dhageettan jiraattanii viidiyoo san irratti namichi sun waadaa seenee jira. Ji'a dhufu kana yookaan maarchii dhufu kana keessatti hiiringi biraattu jira. Isarra namni kenna daran dabalamuu qaba. Wanni ammootu tokko yooma hojjechuullee dhabaatan namoonni tokko wanni barame akka trendii ta'ee wanni barame maalidha? Nama hojjetaa jiru qubatti qabuudha. Nama waa hojjetaa jiru sakaaluudha. Isa dhiisuu qabna. Wanni akkasii irraa guddachuu qabna. Namoota hojjetan kanneen namoota of kennanii dalagan kanneen jajjabeessuu qabna garma ta'eenuu. Hin jabeessinuu miti. Taa'uu barbaannaa miti. Haa teennu isaaf ammoo gufuu ta'uu hin qabnu. Namoota tokko jiran. Achumatti fakkeenyaaf diisitti namoonni akka hin baane warra godhaa ture jira hiriira asiin dura irratti. Wanna biraa karaa biraatiin godhuu danda'an. Garuu wanna san godhuudhaaf nu ammootu uummata keenya miidhaa jirra. Nu akka amannutti uummata keenyaa fi warra sagalee isaanii dhokateef sagalee ta'aa jirra. Sagalee ta'uuf nu gargaaruu qaban. Nu ammootu uummata Oromootiif miti.
uummanni Oromoo yookaan rakkinni uummata Oromoo yoo hiikan rakkina rijinii san hundaati. East African regionidhaaf furmaata ta'a jenneeti kan himaa jirrullee. Akkasitti himuu qaban naaratiivii isaaniillee qajeelfachuu qabna. Yookaan Oromiyaa qofaaf akkana sana sabaaf sablammiifillee akka haasofnutti lafa kaa'uu qabna. Uummanni Oromoo miidhamee jira? Miidhameera. Gaafii wayituu hin qabu. Sabaaf sablammii biroollee miidhamee jira. Faranji namoota ija tokkoon nu laalti. Nama birootiifillee akka dhaabannetti dheerannee dhaabachuu qabna. Cadhibnee gaggabaabbachuu hin qabnu. Kana fakkaata. Karaa biraatiin akka instituushinii tokko tokkootti Human Rights Watch, Auckland Institute, CORD jechuun wanni seenaan geggeessitu jechaadha. By the way, namoota kanneen gargaaruun keezii uummata Oromoo gargaaruudha. Keezii uummata Oromoo gargaaruun dirqama lammummaa bahuudha. Dirqama lammummaa bahuun eenyuun odoo hin taane mataa keessi gammachiisa. Kanaafuu kana godhuun baay'ee barbaachisaadha. Oromiyaa Advocacy Alliance kan jedhamullee jiranii, of course Oromoo Community of Minnesota, Colorado, DC namoonni tokko tokko liidaroonni dhufanii wajjin dhaabbataa oolanii. Maryland, Tennessee, Kentucky, Dallas irraallee namni dhufee hin jira. Maryland kunniin nu gargaaraa jiran. Kanneen wajjin dhaabbachuun dhimma uummata Oromoo deeggaruudha, dhimma uummata Oromoo sagalee ta'uudha. Yoo hadhan taane yoomillee ta'uu hin dandeenyu. Yoo ofii hin dandeenye ijoollee teenya akka wanna rakkina biyyattii sanii hubatanii afaan biyya kanaatiin itti akka haasan. Ka Ameerikaa qofaa miti. Ingilizillee haa ta'u, Jarmanillee haa ta'u, namni Jarman jirullee afaan Jarmaniitiin dhimma Oromoo warra Jarmaniitiin akka himu ijoollee teenya jajjabeessuu qabna. Ijoolleen teenya nu caalaa haasa'uu danda'an ta'a. Akkaataa warra saniif galu taasisuu danda'an. Ijoollee keenyallee jabeessuun, ijoollee keenyaafillee argitee ijoollee keenya wanna Oromoo ijoolleen baay'een hin beekan. Oromoo jedhaman malee waa'ee Oromoo kan beekne ijoollee hedduutu jira. Dirqama tokkoffaa mana keenyaa waan akkasiirraa jalqabuu qabna. Haa ta'u mee dooktar gara dhumaarratti maal dhaamtaati? Uumama Girmaan jee kanatti koo gajjabeessuudhaaf Oromoon daaspooraa jiru qabsoo Oromoon yeroo dheeraaf godhee Oromummaan addunyaarra fudhatamteeni biyya alaa kanatti harcaanii as jira. Kun immoo deebi'ee qabsoo Oromoo ammaan tana bilchaattee dorrobdee ga'uuf deemtu sana bira dhaabbachuun keenya dirqama. Nama hundaafillee ni laaffatti jechuu miti. Namoonni rabbi laaffiseef hundinuu hanga dandeetti iddoo hundatti roga qabsoo kanatti fufuun hedduu barbaachisaadha. Kun ammaas ijoolleen ammaan tana obbo Girmaan dubbachaa jiru tuni warri asitti dhalatee guddatu. Dhugaadha afaan biyya tanaallee ni dubbatanii rakkoon teenya tuni is not just necessarily about Oromo issue, it's about human rights issue and happening to their own people. You know, it's a personal thing for a lot of people. Yoo akkasitti ijoollee teenya hubachiifne isaan kun immoo nama biraa nuuf firoomsuu danda'an warroota wajji baratan nama isaan barsiisu fakkeenyaaf amma dhaabni Coalition for Oromo Human Rights and Democracy kan jedhu kan seenaan fa'aa addayyaan tufan irratti hojjetani. Ijoollee nama 20 ta faranjiitii fi ta biyya kanatti dhalatte ijoollee Oromoo fuudhanii Washington geessanii waa'ee Oromoo kana barsiisanii ijoolleen tun ofiisa garagaraa deemtee rakkoo keenya kana himaa turte. Okay? That has a powerful message. Waan akkasii godhuu irratti karaa communitytiin reefuu obbo Itichaa wanni ati gaafatte hariiroon isin qabdan maalii jettee turte. Hariiroon nuti qabnu wooma biyya keessatti taa'aa jiru kanarratti wajji qabsaa'uudhaaf April 19, 2016 hiriira garagaraa bara 2015 November booda akkasitti Oromoon bahuun kun hundinuu solidarity Oromoon qabdu tokkummaa Oromoon qabdu itichaa dhufe. Okay? Sammalee Oromo Community Association North America akka jedhamu hundeeffamee ture. Kun hundinuu jabaatee Oromoon akka civic organizationittis jabaatee Oromoon akka dhaabbii poolitikaatti illee waan haasa'uu fi waan hojjetu sirnaan waliif fidee garaagarummaa qabu dhiphisee walitti dhufeenya qabu immoo cimsatee Oromoo biyya keessa jirtu bira dhaabbachuun hedduu barbaachisaa. Karaa kaaniin nama miliyoona gahuutu biyya san keessatti buqqa'ee jira. Oromoon daangaarra
lafaa fi qabeenya isaa dhabee biyyuma isaa keessatti baqataa ta'e hedduu jira. Kun immoo mootummaa Itoophiyaa dhufaa dabraa irraa baqatee biyyoota ollaa keenya biyya Somaalee achi keessatti for generation achitti wal horee qabeenya illee argateetu sababaan maanta mootummaan Itoophiyaadhaa mootummaan TPLF mootummaa wayyaanee liyyu poolisii nurratti kaasuudhaan uummata keenya kana kaan daangaa irraa buqqaaftee kaan immoo Somaaliyaa irraa akka walitti haxaawamanii biyyatti galanii jiru. Namoonni kun nambar qamisa tiishartii ofirraa qabu faadhaan akkuma bahetti warra fudhatamee biyya keessatti faca'ee jiru kana. Yeroo maaster pilaaniin jiddu galaan jiru hoggaa daangaa irraa jiru kana Oromoon waan kan karam deemnaa existential threat sanyii duguggisa nurra deemaa jiru kana baree ammallee laafina keenyaaf gadadoo keenya keessa jiru osoo hin ta'in yoo Oromoon har'aan tana ka'ee qabsaawee qabsoo as geesse tana ka'ee tinnisee fi bal'ina nu duraas jirullee ilaala. Oromoon akka saba guddaa kanaatti the issue of Somaaleef nu jidduu yeroo dheeraadhaaf rakkoon hin turre. Amma immoo kun ni dhaabbataa nuti uummata kanaa hojii jiraachuuf teenyaa sabaa sablammii Itoophiyaa keessa jirtu saniin itti himaa nutichi jiraachuu teenya. Rakkoon har'a dhufte tun tayarooti. Kana laaltanii nuti roorrisina. Nuti immoo kas nu keessa jiruu hin tuyne jaanii hariiroo uummata Itoophiyaa keessa jiru kana wajjinis cimsachuun immoo leadership hoogganummaa agarsiiftee Oromoon if dura deemuu irratti tarkaanfachuun is very crucial. Biyya keessattis biyya alattis. Kanaafuu haira qabsoonu. Mee amma waan HR 128 kana waan gabaabduu takkaan dhaammadha. Akkuma jennetti bikka bu'oota keessan beekaa. Simple. Google godha. HR 128 maal jaa? Supporting respect for human rights and encouraging inclusive governance in Ethiopia. Human rights in Oromo Kofallal. Human rights is for the Anuaks. Human rights is for the Omo people. Human rights is for the Gambella people. Human rights is for namoota dhibaman hundaaf. Kanarratti dubbachuuni nuti akka adda durummaatti maaliif sabni keenya nama kumaatama lakkaa'amuuti mana hidhaa keessa jira. Kun osoo fayyaa hin qabu dhiibbaan dhiigaa isaatti hammaatee lubbuu isaa irratti gaa'agaama fidaa jira osoo jennee yinuu hidhaa keessa jira namni keenya. Yeroo tanatti nuti ka abbaatee dubbachuu qabu. Hoggaa namni biraa sabni biraa tokko miidhame hagam takka qilleensi oowwa. Hoggaa Oromoon kuma meeqaan buqqaatuu fi ajjeefamtu. Hagam takka nuti Finfinnee nutti dhagaamee kaanee dubbanna. Haguma nuti iyyinee haguma nuti tokkummaadhaan tarkaanfannu nutillee wal kabajaa nutillee wal amanaa wajji deemna. Namoonni nu wajji jiraatu ka ollaa ka yeroo dheeraadhaaf Oromoo tana tuffatalleen deebi'ee daanuu jarri kun arba ciisuutu ka'ee arbi ciisu kun leencaa yoo nurra jatellee boruuf gaagaama keenya mee isaanii wajji haa dhaabbannu yoo wajjin dhaabbanne isaan dura haasossoonuu jaanii nu wajji akka dhaabbatan goosisaa jechuudha. Finally, hoggaa bilbiltan please state your relationship to the person you're calling. Kita lesani bikka bu'aa kiyya amma Minnesota keessatti district 5dha. Fakkeenyaaf yoo ammaan tana kaampeenii isaa irratti hojjechaa turte. You say ana baluu bikka kanaatiin jiraadhaa baroota akkanaa keessa kaampeenii sii godhaa ture. Arrammoo haja akkanaatiif hin bilbilaa jira. You are connecting, you are building a relationship with that person. Hajaan an bilbileef tunoo maal? Tana. Yeroolleen hin jirtu waan kana co-sponsor godhi. Itti deddeebitee maali? Abbaan beela'e okkotee jala tuqataa jette Oromoon. Rakkoon keenya waan ta'eef jecha nuti jala deemuu qabna. San akka gaariitti irratti hojjechuun murteessaadha. Akkuma boytichaan hawaasni maaliif hin dhufne jee nu gaafatisanitti warri miidiyaalleen gaafsan achitti hin argamne fuula durammoo itti qophoonee waan Oromoon ala kana gootu uummanni biyyaalleen beeku qaba. Maaliif qabsoon nuti as godhaa jirru tuni qabsoo uummanni Oromoodhaan lafee isaa cabsee dhiiga isaa dhangalaasee mana hidhaatti tortoree akka Oromoon addunyaarra sagalee argattu waan godhaa jiruufi qabsoon nuti as goonu kuni akka biyyatti biifee kallattiidhaan achi dabru godhuudhaaf achitti argamuu keenya hedduu murteessaa. Haa ta'u Dooktar Guddaa Galatoomii Artist Girmaa Guddaa Galatoomii ayyeen daawwattoota keenya egaa nunis akka Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork iddoo sanatti otoon argamii nafuu keenyaaf nuuf kolchaa jennee dhiifama isin gaafanna marsaa itti aanutti kan argamnu ta'uu asumaan
waadaa isinii galla. Namoonni iddoo garaagaraadhaa dhimma kanarratti yookiis immoo haala kanarratti qoodan fudhannes egaa eenyummaa keenyaaf yookiis maalummaa keenyaaf dhiifama gaafannee kallattiidhaan akka qooda fudhattan kan isiniin jedhu ani qopheessaan qophichaa Itichaa Guddataa yogguun ta'u gama ogummaaf kaameraan kan waliin ture immoo Fuwaad Siraaj gara dhumaarratti tarii Girmaa Hasan waan naquuqxe wayiin qabaa nan dhaamaa jedha dhaamsuma isaan nagaa isinitti dhaamna. Dhaamsi guddaan qabu biyyattii san keessa nagahaaf tasgabbiin yookaan mootummaan akka hin jirretti beekna. Amma warra kana irratti argitee akka benefitii fudhatanii fakkeenyaaf naannoo Baalee bosona Baalee naannoo Baaleetti dhufee bosona haala malee duguugaaran jedhan. Bosona duguuguun sanyii itti aantullee duguuguudha. Uummanni keenya manguddoon wanni akkanaa kana gocha akkanaa kana afur dhaabbachuu dirqama qabani. Dirqama lamuu biyyi nu boonnuuf tamree biyya saniif wabii biyya sanii ka ta'uu danda'u bosona jireenya qabeenya lafa keessa jiru qabeenya san mancaasaa jiran haala malee itti gamaa jiran kana afur dhaabachuun dirqama lammummaatii namni naannoo san jiru naannoo yookaan Baalee jechuu qofaa miti qabeenyi uumaa qabeenya nama maraati qabeenya dhala birootitti illee darbu waan ta'eef qabeenya kana akka mancaane dhooguun afur dhaabachuun dirqama wanni waliin nu fidu yookaan qabeenya oromummaadha hariiroo nu qabdullee oromummaadha kan irratti jabaachuudha. Kan dhumarratti ammootu dubbachuu barbaadu warroota armaan dura maqaa dhaufne kanneen qofa otoo hin taane nama hedduutu wanna kanarra dalage namoonni kunillee galata guddaa qabanii ulfaadha galatoomaa jedha karaa biraatiin ammootu itti fufuu qabnaa adhallee borullee bilbiluu qaba namni house representative senatira isaa hin beekne hin jiraatu na fakkaata yoo hin jiraannellee namoota beekan gaafadhaa bilbilaa dirqama keenya haa baanu isinillee warra OMN asitti nu affeeruu keessaniif galata guddaa qabdan.